maqaan koo Liizaa Abbayyaan jedhama. Maqaan koo Iftoolaan jedhama. Tolee maqaan koo Biiniyaam Taammiruu jedhama. Tolee maqaan koo Naayilaa Abiraam jedhama. Boollichi qotamee dhufeeramaa fi reeficha fidanii dhuftanii. Boolla maali? Harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii egaa guyyaa irraa kiruu guutummaa wajjiniin qophii ayyaanaa gaarii isiniif qabannee dhiyaaneerra. Kanaan dura suur-sagalee babbareedaa keessattuu geemii jechuudha. Yeroo muraasaas torbeetti geemii babbareedaa isiniif dhiyeessaa turre. Cadaa Pro irratti immoo geemii qofaa osoo hin taane waan akka faarfannaa, hafuuraa, short movie adda addaa isiniif dhiyeessaa turreerra. Kanaan booddee sagantaa dhaabbata torbeetti isiniif dhiyeessuudhaaf ofii keenya jabeessinee dhiyaaneerra. Wanti sana gochuudhaaf immoo kan nu gargaaru namoota kaameraamaanii, saawundimaanii, editarii, daayirektara akkasumas immoo kiruu guutuu wantoota kana walii wajjiniin hojjennu qabannee isiniif dhiyaaneerra. Har'a isaanii wajjiniin wal bartu jechuudha. Eessayyuu akka deemnee filattanii waan dhaggeeffachaa jirtaniif guddaa galatoomaa. Ani maqaan koo Lammii Shifarraan jedhama yookiin immoo toora sooshaal miidiyaa irratti keefaas naan jedhanii na beeku namooti baay'eenii. Ga'een koo kiruu kana keessatti jechuudha daayirektaradha. Akkasumas immoo wantoota kaameraa dudduuba jiran tokko sappoort gochuudhaan kiruu kana keessatti nan tajaajila jechuudha. Kanaan booddee hamma nuuf danda'ametti jabaannee hojjechuudhaaf baay'ee keessi keenyas nu kakaadha. Isinis immoo akka isin jajjabeessitan abdii guddaa qabna. Amma kallattiidhumaan kiruu kana wajjiniin wal bartanii qophiilee guyyaa har'aatti dabarra jechuudha. Galatoomaa. Tolee maqaan koo Liizaa Abbayyaan jedhama yookiin namoonni baay'een kan isaan ittiin nu beekan Link maqaa jedhamudha. Kiruu kana keessatti kanaan dura viidiyoo hojjannee turre. Viidiyoo sana irratti fiidbaakii isin nu lachaa turtanii baay'ee kan nu jabeessu gara fuulduraatti wanta baay'ee hojjechuu akka nuti qabnudha. Kanaaf hammallee yaada keessan nu bukeedhaa hin hafin isiniin jenna. Galatoomaa. Maqaan koo Iftoolaan jedhama. Kiruu kana keessatti geemii adda addaa taphachuudhaan tajaajilaa turreerra. Yaada isin nu laattan baay'ee nu jajjabeesseera. Ammas waan adda addaa qabanneef dhufaatti jirra jaatee fi koomentii keessan laayikii sabskiraayibii gochuudhaan akka nurra dhaabbattan isiniin jenna. Galatoomaa. Tolee maqaan koo Biiniyaam Taammiruu jedhama yookaan namni baay'een kan ittiin na beeku Biiniidha. Kiruu kana keessatti kana dura akkas fuulaan dhufee hin beeku yoo ta'e yaadaan waan garaagaraatiin cinuman ture. Akkasuma immoo namoonni baay'een kan beekanii karaa kan biraa short movie garaagaraa hojjechuudhaan namoonni baay'een keessan na beekudha. Guyyaa har'aatii kaasee immoo gara fuula kaameraatti dhufuudhaan kiruu kana keessatti yookaan tiimii kana wajjiniin hojiiwwan bal'aa hojjenna jenneetu abdii qabna. Egaa akkuma argitan kiruun keenya kana fakkaata jechuudha. Sila maqaa link jedhu wayii dhageessaniitu nutti fakkaata. Link inni jedhu abbreviyeeshinii maqaa isaaniiti. Obboleettiin keenya ishee sun leessaa irratti eliitaan imaltu jira. Aayidha. Asaas bukkee iftuu jedhamti. Achi bukkee naayilaan jirti. Naayilaa booddee immoo obboleettii keenya dhumarratti jecha kana guutuu gootee kennoo jirti jechuudha. Kanaafiyyuu isaan walitti dhufanii wantoota babbareedaa hojii gaggaariidha kan isaan hojjechaa turan jechuudha kanaan dura qofaa isaanii. Amma immoo gara tuuta keenyaatti dhufanii walii wajjiniin hojii baay'ee gaggaarii ta'e hojjechaa jirra. As bukkee immoo obboleessi keenya inni gabaabaa isin argitan hojii koomeedii gaggaarii kan dura isin YouTube kana jalatti argaa turtan keessatti ga'ee leencaa kan fudhatu sana jechuun hin danda'ama. Obboleessi keenya inni kun immoo lubbuu haaraadha jedhee sila beeksiseera. Kanaan booddee wantoota baay'ee ajaa'ibaa wantoota isin jaallachuu dandeessan hojii gaggaarii isiniif qabatee dhufeera. Nama taalantii gaarii qabudha. Garuu kanaan dura gara kaameraatti dhufee hojii baay'ee hin hojjenne ta'a. Kanaan booddee nu wajjiniin hojii baay'ee gaggaarii hin hojjeta. Walii wajjin hojii gaggaarii hojjechaatti fufna jechuudha. Har'a immoo yoo nu wajjiniin turtanii hojii baay'ee dinqii hin argitu jechuudha. Mee amma immoo mudannoo gaafa waraabbii qabnu muraasa isin wajjin haasofna jechuudha. Keessumaan kan yaadadhu gaafa waraabbii kana jalqabuudhaaf jenne jechuudha. Maqaa namaa hin dhabu as keessaati nama ta'e wajjiniin Facebook irratti natti fakkaata haasaa ture. Abbichuu bareera natti fakkaata.
waraabbiin boridha jennee akka har'aa wayii haasaa ture natti fakkaate. Achi gaafa yeroo waraabbii ga'u jala ga'u jechuudha. Bilbilee fi akkas like hojichi geera wayii jedhanii istiimii galtaniitu jennaan. Istiimii galtanii qoqqootaniitu jennaan. Istiimii galleena jechuudha. Maaliif hin gallee jennaan situ nutti hin himne malee situ nutti hin himne malee hin galla turre naan jette. Like hamma kana dedicated taanee isin hojjeniin hojii kanatti dhufaa jirra jechuudha. Mee amma immoo kallattii adda addaadhaan namooti mudannoo hojii kanaa qabanii yeroo waraabbii kana irratti jechuudha wantoota tokko haasofna jechuudha. Mudannoon keenya akka calaatee yeroo naalaan hin dhufne turte gara asitti dhufaa turre sanaan booda nu keessaati namni baay'ee maraatu sodaatu anaaf kennaa ture. Naatu dhufaa jiru safara bajaajii qabachuuf gaafa jennu maraatuun tokko maqaa isaa dhahuun barbaadu. Beetu jechuudha maraaticha yaa keessan nu caalaa iftuu fi kennaa wajjin baay'ee waan sanaan booda akkamitti akka inni nu argin beeku baay'ee nurraa fagoo ture. Garuu xinnoo gamatti ilaalanii turre xinnoo turre of dudduubatti ilaalle sanaan booda ijoollee baajaajii bukkee deemnee isaan bukkee dhokannee gan nu bukkee haafuu hin dandeenye ture dhufee ibsuudhaan kottu galee. So daawwattoonni keenya kan waadaa isiniif seennu waraabbii keenya sattaanutti hiriyaa maraaticha qabatee isinii jenna. Jechuun gaafa nun asii deebinu gaafa nun dhufnu akkasuma malee akka carraa baajaajii qabannee gaafa gallu dinqoofaa wajjin gallu ammas gaafa gallu gaafa arginuuni gaafa inni nu wajjin bu'u iftuun dinqoo gadhiisuu hin dandeenye makiinaa jala buunee olle dhugaatuu saba qannu. Tole daawwattoota keenya kan ifamas gaafannu namni lubbuu obboleettii keenya konkolaataa irraa oolchee kuni kaameraa duuba isa jiru kanadha jechuudha. Obboleessi keenya kaameraa waraabuudhaan nu tajaajilaa jiru. Waraabbii isa kana qofa osoo hin taane waraabbii isin argaa jirtan qulqullina bareedaadhaan kan isiniif dhiyeessaa jiru. Obboleessa keenya Dinqisaa Fiqaaduu jedhama yookiin immoo stuudiyoo Ahavaa jedhuun kan walii wajjin hojjetan jechuudha. Achi bukkee immoo obboleessi keenya sound man keenya jira. Abbushaa jira. Akkasumas immoo obboleessi keenya ibsoon achi asitti nu baatee assist directoriin keenya achi bukkee jira jechuudha. Ibsoon al tokkotu gara kaameraatti nu dhufe. Tole obboleessi keenya ibsaa mokonnon isadha jechuudha. Assist directoriin keenya isadha. Sound man keenya immoo obboleessi keenya isa kaameraa qabatee achi bukkee jirudha. Abbushaa jedhama. Mucaa baay'ee qaxaleedha jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan immoo qophii ayyaanaa akkuma hojjechaa jiraachuu keenya wanta ayyaana kana wajjin wal qabatu waan general ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin wajjin wal qabatee akka fiistiittidha kan ayyaanni sun jechuudha. Akka waggaatti al tokko akkuma isa kamiyyuu ayyaana isa kamiyyuu hin ayyaaneffama. Ayyaana kana garuu adda kan godhu keessaa ta'e tokko dhaan biyya keenya keessa jiru yookiin immoo kalendariin biyya keenya keessaa ayyaana amantaa wajjin wal qabatu wajjin keessaati tokko kan guyyaa sana cufaa ta'e jechuudha. Nayyaaradhaa gaafa barattoota taa'anii jirru guyyaan kun gaafa ga'u baay'eedha kan nutti tolu. Sababi isaa manni barumsaa hin jiru sababa ta'eef jechuudha. Sababa ittiin qabannee mana barumsaa keessaa oollu nu ta'eera jechuudha. Egaa xinnoo ishee guddannee of baraa dhufnee amantaa irra jirutti immoo jabaachaa dhufnee booddee ayyaana kana baay'ee jaallachaa hiikaan isaas nu galaa adeeme jechuudha. Egaa ayyaanni kun kallattii adda addaatiin mudannoo adda addaas qabaachuu hin dandeenya jedhee yaada. Mee amma immoo waanuma ayyaana kana wajjin wal qabatu wanta general ta'e obboloota keenya tokkoraatti dhaggeeffatan jechuudha. Ayyaana kana baay'een keenya jechuun keessumaa gara naannoo keenya
kiristaanota ayyaana kana kabajnu maaliif guyyaatti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti yaadannu gati ta'ee fi ayyaana akka kiristaanaatti akka amantii kiristaanaatti ayyaana baay'ee guddaa ayyaana kam caalaa yoo ayyaana iddoon itti kennamudha. Kanaaf akka waldaattis akka waldaa kiristaanaattis akka amantaa kiristaanaattis amantaa baay'ee fokkasii guddaan itti ayyaana baay'ee fokkasii guddaan itti kennamee ayyaaneffamudha. Nunis immoo akka keenyatti akkuma humna qabnu akka maatii keenyatti ayyaana kanaaf iddoo guddaa laanneetudha kan nuti ayyaanessinu soosaayitiin keenya jechuudha. Mana keessaatti xinnaa ta'uu guddatu inni qabu qalachuudhaan kan qalannu immoo gaskeeliin isaa garaagara yoo ta'e iyyuu inni baay'ee qabu hoolaa qalatee qirca fudhatee daakuu qalatee waan baay'ee qalachuudhaan inni amma sanaaf hin geenye immoo daakuu ta'u waan garaagaraa wanta guyyaa kan biraarraatii adda ta'e gochuudhaan ayyaaneffachuudhaan hundi keenya iyyuu kana sirriitti beekna. Sanarra kan darbe immoo kennaa garaagaraa walaachuudhaan akka maatiitti ta'uu danda'a akka hiriyaatti ta'uu danda'a akka waldaa kiristaanaatti illee akka tiimii keessa tajaajilu tiimii keessa jirrutti yeroo itti kennaan walii laatamu hin jiraata. Isa kanaa wal qabatee ani mudannoo ayyaana kana ta'u ayyaana kan biraa ta'u shuuritoo baadhiyyuu kana dura ijoollummaa kootti mudannoo nun baay'een keenya tarii qabnu jedhee yaadu gaafa ayyaanni ga'u uffati nuu bitamaa kopheen nuu bitamaa baay'ee jechuun waanuma yeroo hundumaa wanta yeroo isaa eeggate ayyaana kamitti iyyuu akka nuu bitamu expect goonu hundi keenya iyyuu kopheen nuu bitamuu qaba yoo lamaan isaa hundi uffata dide tokko nuu bitamannee eegna kanaaf akka carraa ta'ee kopheetu naa bitame ayyaana ta'erra xiqqoodha gaafa hin jiru na qaba kophichi naa bitamuu isaa dhugaan seenan immoo Harama ta'u malee naa qabuu dadhabalatu kanaafuu baay'ee magammadanii baay'een keenya goonee beeknaa yookaan immoo namarraa dhageenyeerra ta'a caammaa yookaan uffannee bullaa yookaan sireerra kaa'annee bulla turre akka carraa ta'e barumtaasaa gatii charchii deemuu qabnuu fi gaafa ayyaanaa sana jechuudha. Kun iibii ayyaanaa irrattidha. Borgatii waldaa dhaqamuu fi caammaa kana akkan ta'e bal'ifadhee buruun qabadhe. Ganama gaafa riba halkan baay'ee na dhibbisaa bule halkan baay'ee qabii. Halkan cinkii guddaa keessa bule ganama. Ganama ka'ee gaafa miila koo laalu isinitti himuu hin danda'u. Miila nama kan biraati. Miilli koo afuufame. Miilli koo dhiitee amma kanaa ga'eera. Haala kanaatiin sadiifarii fadheen ayyaanaan waldaa dhaqee. Mudannoo obboleessa keenya irraati wanti nuni hubannu osoo deemee geeddarateera ta'ee gaariin ta'a ture yookiin immoo nama saabiteef illee dhaqee himeera ta'ee gaarii ture. Afuuffeen kun illee fakkeenya waan hin taane taate jechuudha. Miila obboleessa keenya wajjin wal qabate kan inni yaadadhe garuu gaafa inni haasa'u I think waraabbii warra amaaraa tokko irratti kan hin argee obboleessi tokko kophee lakkoofsa kophee jechuudha kan inni uffatu 100dha kan jiru argeen ture. Obboleessa kana akkuma like screen irraa argaa jirtan kana fakkaata jechuudha akkaataan uffannaa isaati. Namoota baay'ee uffata babal'aa uffatan hin jiraatu like tarii yeroo baay'ee warra afaan isaa ammaa kanaanii jenereeshinii amma jiru kana keessatti warra raappii godhan jechuudha. Surrii baagii uffatanii tiishartii dhedheeraa uffatanii kophee obboleessi sun uffatu garuu baay'eedhuma guddaadha jechuudha. Lakkoofsa 100 faadha kan inni uffatu. Lakkoofsi 60 fa'aa anaaf baay'ee xiqqoodha jedhee gaafa inni haasa'u dhageen ture. Kan obboleessa keenyaallee miilluma isaatu guddaadha malee lakkoofsa guddaa uffachuu barbaade miti. Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchise yookaan immoo ayyaana qillee wajjin wanta wal argatu
wantoota ayyaana yookaan immoo Itoophiyaa keessatti yookaan biyya keenya keessatti yeroo inni ayyaanonni kaalandarri irratti cufamu jira. Ayyaanota jiran keessaatii ayyaanni qillee kun anaaf hiikaa guddaa qaba. Sababi isaas hiikaan yookaan immoo icciitiin guddaan Waaqayyo dhala namaaf qabu iddootti mul'atedha waan ta'eef iddootti sagaleen immoo foon uffatee argamedha waan ta'eef anaaf nyaachuu caalaatti dhuguu caalaatti yookaan immoo maatii hojii yeroo dabarsuu caalaatti ayyaanicha anaaf hiikaa guddaa qaba. Hafuuraadhaan jechuudha. Waa'ee ayyaana kana wajjin gaafa ilaalchisu namoonni baay'ee akkaataan itti hiikatan yookaan immoo ilaalan ilaalchi isaan ayyaana kanaaf qabanii wantoonni fooyya'uu qaban yookaan immoo sirrachuu jiraachuu qaban jedhee yaadu keessaa tokko inni ayyaana wajjin wanta wal qabatu nyaachuu fi dhuguu wajjin yookaan immoo wanta amaleeffannaa ta'ee nama yeroo sanaaf yookaan immoo guyyaa sanaaf duwwaa gargaaru wajjin wal qabatee gaarummaa guyyaa tokko fa'aa wajjin wal qabatu keessaatii wantoonni kun fooyya'uu qabu jedhanii yaada. Sababi isaas Waaqayyo ilma isaa gaafa nuu kennu guyyaa sanaaf duwwaa osoo hin taane kan bara baraadha waan ta'eef kan keenyas jaalalli keenyas arjummaan keenyas kan turuu ta'uu danda'uuti qaba jedhee yaada. Kanaaf ayyaana kana wajjin wanta wal argatu anaaf hiikaa guddaa qabaata jechuudha. Galatooma. Egaa obboleessi keenyas egaa baay'ee bareedaa hundumti keenya giddu galeessa godhanii adeemuu kan nuuf dabarseera. Keessattuu yeroo suur-sagalee kana ilaalaa jirtan namooti kallattii adda addaatiin tarii nyaata nyaachaa ilaalaa jirtu ta'uu danda'a yookiin immoo waan gaariidha jettanii yaaddan gochaa ilaalaa jirtu ta'a jechuudha. Gaarummaan nuyi goonu kan guyyaa tokko qofaa osoo hin ta'u ta'ee akka sila obboleessi keenya biiniinis kaasee ture amaleeffannaan ayyaana kana wajjin wal qabatee jiru keessaa inni tokko kennaa walii kennuu wajjin akka inni wal qabatu dudduubeen kennaa waliif kennuu kana wajjin wanta wal qabatu egaa barreeffamoonni adda addaa wanta baay'ee haasa'uu danda'u nuyi garuu har'a maal gochuu qabna isa jedhu dubbachuudhaa fi haga nuuf danda'ametti wanti nuyi goonu shaakalli gaarii nuyi guyyaa har'aa goonu kuni yeroo dheeraadhaaf akka ta'u gabanumaan daawwattoota keenya hubachiisuu barbaanna jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo gara sagantaa isaatti aanutti dabarra jechuudha. Filatee inni dhaggeeffachaa waan jirtaniif galatooma. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Hello. 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 Oh, nagama. Akkam jirtu? Nagaa. Hiyooteera? Hiyooteera miti? Lakki. Dogoggortanii. Eeyyoo dhareeti? Leensaadha lakki hiyooteen. Ishee mati nutti laate bakka dhiis dogoggoreen ilaame? Boollichi qotamee dhufeera maafi reeficha fidanii dhuftanii? Boollichi? Boolla maali? Boolla qoteettanii gasonatti laatanii nan ergideesin? Lakki haadha koo maqaa Yesuus Kiristoos. Maal taata obboleetti maal hojii kan biraan qaba iddoo biraa dhaqeen qota waan ta'eef kottaan harkaa fuudha. Eenyutti dawwalte? Leensaa miti? Leensaadha. Hiyooteen natti laate bilbila kee? Hiyootee kamii? Maalan beekani hojii malee maqaa namaan qabaddatteetu? Eenyudha iskii silkii isa ishee laatteef na ergiskii? Maalan ergara ilaame? Elaa akka gootanii? Wantichi sardaadhaan jettanii isayyuu gatii mantaaniin walii galee waan ta'eefi? Qotisiin jedhetti miira maqaa Yesuus Kiristoos. Maal maqaa Yesuusiin maali qaba reeduuti haaraa maali qaba maal hojiittiin jarjara waan baay'ee dhaqeen qota. Nama yootee jedhamu beeku kaa. Leensaa miteeti bilbilli kee kan naa laatamee sidha. Bakka ishee masii daawwatte silkii ishee na ergi. Ishee laammoome. Erga ta'uun isaan olleen dhufamoo nama fidee dhufa reeficha. Maqaa Yesuus Kiristoos. Hello. Asumsisi baga. Mana ada kumagi. Nampak le. Amin, ada apa nih?
Yoonaas. Abid. Akkami? Nagaadha. Nagaadha hoo? Jirra. Ilaabee. Baga gammadde. Baga wajjin gammadne. Shoo carraasii geera eessatti siif hinna? Maaloo? Hoolaa? Hoolaa sadeen gadda kutteetu sii beera. Maayite? Hoolaan jedhe. Hoolaa maali? Hoolaa filaashii fudhatu gaafa darbe tikeetti kutattee hin deebineet. Hoolaa filaashii fudhatu itti filattee tikeetti kutattee hin deebineet. Boordiit. Hello. Hello. Gammachuu isaa si kolfisiisa moo? Ilaame. Hoolaa biraan naanneeffadha waan ta'eef kottu hoolicha fudhadhu deebii. Eessatti fudhadha? Eessatti kutatteeti? Anorraa fadheera mannaati. Ayi, dhaqee abbeeti gooftaa koo hidhamuun barbaaduuti. Hojiin keenya seera qabeessadha kottu fudhadhu deebii hoolaa kee cubbuu namaadha kun. Hello. Wayye. Qoosaa hirtaa hidhama namaa hojiirra jira. Hojiirra jira kottu fudhu deebiin jedhe. Dogoggortee isaa qashtii goo. Maal dogoggore kanatti dogoggora Yoonaas miteet? Yohaannis miteet? Eeguuta sagalee kee. Walitti qabamee dhageeffadhu kaa. Hello. Maaloo qoosiinii takka gootu? Yookaan nama ergi kottu yookaan immoo fiima kee fudhu. Nama ergadhu. Ciccita sagalee kee manaadha. Hin ciccita? Maalo laame? Maalo hojii kottu hin qoosin maaloo takka gootu? Hojjetaa magawaa qabeedha kan akka kiyaabbee bannaannetu jiraate biyyi kun jijjiiramti yoon. Baay'ee ennoo salaame? Bakka antiin kenna walitti fudhatu bakka. Maalicha? Fudhatu bakka. Maala fudha? Walitti. Elaame? Hello. Hoolichuma wajjin wal fakkaatu maalli? Hoolicha wajjin lakkuudha moosiin hin jedhe. Wayne. Akkasi sama kiyaabe. Elaame? Hello. Eenyudha? Dasaaleedha. Dasaaleef dasaatu. Maayite? Dasaaleedhaan jedhe. Wayi guddi. Nagaa moo'amee bannaadha. Nyaachuuf turte gaabbii hoolaa? Hoolaa nyaatta gaabbii akkuma salphaatti? Hoolaa nyaatta akkuma salphaatti? Ciao. Bak. Siin bilbila bakka qashtii ko ciao. Oh. Bakka pranki taate tabba ko ciao. Eenyudha beektai? Elaa kunoo isa kanadha. Isa kana. Gaaffii baay'ee bareedaan kan ture. Kunis gaaffii baay'ee bareeda. Gaaffii miti baay'ee nama godhu kan lammii ture. Salumaa kan achi abbaa tokkotti murteessa jira. Naayila. Amma sirra bootti nama naannessan ture baay'ee. Baay'ee salphaadha. Daddaftee Ingiliffaan jechuudha.
इतना मन नुकाना अच्छा वो करना इतना मन नुकाना इतना मन नुकाना ना कहीं इंग्लिफानी एर्गा बग गम्मदनी afaan ingilifaadhaanii bagatti singee baga gammaddan maali gaafichi singallee afaan ingilifaadha beeka barattaati beekutaan seerutti nu geessa ta'u arganimoo egaa daftee akka afaan kee keessa ontu ani garuu warri manaa kanas ajjeesu akka caafu waggaa amma kana barsiise gilliitti sayyuu please jala fuudhe baaqalaa marrageera kanaafi gaaffii afuraffaa biini akkase ibsa bakka karra duubaa sana ta'u Adesso vedi su te. Bini si vera dan. naayila kottu carraan garumaaf nama barbaadu baay'ee waamaan gaaffii baay'ee bareeda nama baay'ee beekamaa akka biyya keenyaatti akka biyyoolessaatti beeknu nama sadii nama baay'ee jibbitu nama sadii tarreessa Yoon deebistu ta'e yoon deebiste immoo barbareetti deebinaa jechuudha maaliif akka gaaffichi gaafficha deebistu taanaan barbaree boona baay'ee nama beekamaa ta'e akka biyya keenyaatti beekne la akka isheetti miti akka biyya keenyaatti beekamaa fakkeenyaaf eenyudha ila waa ituu naasuuf nu ta'e moomee warri ala jiru filatamaa nama sadii akka Itoophiyaatti jeneraali Famasiin nama baay'ee beekamaa aktarii ta'uu danda'a artistii ta'uu danda'a atileet ta'uu danda'a Nama kana adaba ishee bitatte bobbakkaa. ishi bakka barbaree akka biyyoolessaatti nama beekama maal deebistu nama beekaman beektu naman jibbu kana immoo beektaare Kana beekaa. Ila dhugaa waaqayyo sun asirratti qaban. Wanti wayii jiru. maayidhaan kun qabattoonni kun maayidhaan jedhee man Ani lammiidha nyaata. barbaree kiiloo lama dabalta dubbadhu Dhugaa. dhugaa waaqa naman jibbuute beekna as keessa ta'e maal beekna nama sadi dhabde nama sadeela akka inni baay'ee beekamaa ta'e nama hundumtu akka inni beekutti gaaffichi kana Karasii keessaati dogoggorteennaan dhaga'u qadimmiin Aktivistii keessaa nama baay'ee jibbu Shaafarraa Dassaalin. Eessitti na argaadhaan Sa'aatii garuu baay'ee laachaa fi Seenu. Gaddeef sa'aatii kilmaa. lamaffaarratti nama jibbu bakka taayimis Taayimis. wanti inni seera dhugaa Haa ta'u. maaliif qoqocaa kan maaliin itti naa dabaltu maal barbarree ispeeshaal. dikko nagaa Siin karadha. lammi nama kana nyaatee afaan masheetti dhugaa dhugaa na fudhadhe Wow. Sitaaf hin dandamte. Barbarreen garuu akkasuma naawwisiisa. Gaasin nyaattanii. Bishaan bishaan. yesus Aizuus. Bishaan bishaan nuti. faraanki duguddaa Nuti bishaan. Nuti bakka. Bishaan nuti.
माल जालता थैंक यू माल जालता माल मुराजिबा अम्मा तमन्नु तेचु ननी मन इतने मन उतारा नहीं कोचा मान का सागा अमनो नमो वांची काम फिजिक गाफी चिल्ले कराना गेंजे करूँ जरी करा तो शिनाय लबोर्ड इसको लम्बो कुछ जाने दे यार ये सेंस होने के ये रोबा ये kan ini berarti jalan tu kenalan coy oke teku ijatti bai atrakti tadi ijatti bai ijalat Toko gurran jero selesai कामोले मीरा सी नहीं जन्नी inni ndike ya bai ti wali galu fin ndike ya bai ga jo gala gali jalla ta chura Man. elame ta unjra mani amma ta u isa jellu ma kana ma golu ta ماشي كنا في كنا روانتي في مغني Kisah apa? كنا لو كنا قلت بيتي سي بنا مدوكا أكبي يشاتي شو بنا منا شو ولا جام بنا منا ولا جا سي جرو غافي كنا باي كبا सोचिया Yo lip sync yo jadi. नहीं मीचे निशा बर्बाद है मौसम बर्बाद है युति सर पर सेसना आंतुरे ऐसे अम्मा Nuduan to koyu nu socho. Barbar ada bicara bu. Ada bicara tu. Mana? Seram pudi. Lah, pasti ram. Tamu. Harga itu. Lah, betul. Sini nama kudu lah, kan abi. Tahu yang sodo kamar, kudu dah. Wah, ini saya habis. Ati garumin. Wah, hanna kan orang tak kau. Jero mah. Ugalan bayi. Wantina wayya ganan timera garu ganana la mani jala bittu wayya linki wajjini sifan qabnayyo isatti na sifat Sagalee kir ol kaasin. Maal jettee bosoti. Soofne fudhachuuf jedha. Birrii keenya amtee nu hodhisiisaa nama ispoonsara nuti hodhisiisaa isheen wayyaa kan biraatti nu Kanaafi hinyaata. Maaliif hidhuu badheera? Atau ke dubbati malee te waan dubbati. Mesti afaan kira dafii deebiiti. Isuma maamee jalqabaa kaasiti. Amma dhumaatti la. Achuma maatii kee modii fama gaafata. Ergina isaanii Jabinaan. Ilaa maatii koo hidhii dubbatu.
Garummoon soba. Dhugaan isaa musatamu. Garummoo dhiiti nan afuufe. Garummoo kanaan dhaabee soba. Ganaan sobaan hin ta'a. Ganaan sobdi waan ta'eef. Bakka. Ati isa gootitti baasaan kottaa. Afuuftuu. Baay'ee baafisa baay'ee baay'ee. Atana rabu ya hawus nurera kan. Sadatadina. Yesu madattan jere. No si mata ke da. Mali da. Hamas rabutina nisa. Nara wanju mutu tu buete. Mane amma. Dinki samarat sitreis. Mali da. Aniki nan tan. Na altu nan tan. Dibso. Bala kishe. Reeffachuu qabdu sadii fi saneeffatteef mata kudhu. Amaleeffannaa kee guyyaa guyyaa tatta gootu Kan jaalatu. Sadii. kan jaallattu jechuudha. Wanti reeffachuu qabu sadii fi amaleeffannaa. Amalatti baay'ee Kolfuun baay'isaa. Ba, ndi bidai. Baay'ee kolfuun hin jibbachuun qannasuu nan barbaada. Maalisi dubii amala godhamaa. Maali na gashu. Tamanaa jiru. Sinamti tokkoffaa Laftee aartii duba. dafee naara. Lammaffaa ani jechuudha. Deeqaan dhaabbatee jennaan. Kunoo jechaan jira maalla maaksadii godhe garooti. Lammaffaa gaafa iddoo tokko deemuu jennu dafee manaan ba'u. Sadaffaa dafee maal haa ta'u? Laamamee nusa asaaranii. Dhugaa waaqayyoon soomanii nyaachisuu fedhanidha maali? Amma anaanna sodaadhooti. Nyaadhu naas sodaadhu. Daddafiiti. Tokko daftee harta. Lammaffaa. Dafeen ka'uu gaafa iddoo tokko deemuuf jennu. Soba. Ishti qaagaa kana akka ittinaatiin qabadha. Akka boonasiitti iskii tokko. Daddafi. Sadaffaa immoo ganama dafee ribaan qabu. Maaliif tokko miti dhugaa? Galfachuu inni walitti qabna afaan Oromootiin. Dhugaa Ishiin barfattash. Lammaffaan barfatta. Sadaffaa. Maal isaanii gashee isaanii dhugaa. Natti himtuu deessa. Kun Yoo aayii sirraa qaba. Kuna bakka kottu. Meeqan jedhee? Lama. Ati amma fakkeenyaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf. Ani mataan koo jechuudha. Akka isheen daftee nama wajjin walii galtu argeera. Sanarratti immoo agarsiisa ishee jira dhaqanii Si gabbarraa eegu. Deebisii dhabe. Insoo nyaataanii gabbarta hotel nutti hin bulu. Namaan gadaamu laphee ishee gubate. Firaanki lamii dura deebi'aa malee yaaddeen. Daddafi tokko. Amala kee daftee yaadda. bakka sobaatu ta'e amanteetii. Tokko duwwaa dubbatti beeksisa. Iddoo namni walitti qabamutti jechuudha. Gaafa waa haasa'amuuf ka'amu baay'ee man sodaadha jechuun bakka sodaattuudha. Innaa sodaa koo kanaa tun isiitti baay'eetti tola. Dhugaa. Beektu. Egaa nama waan taafeetu immoo jira. Amaleeffannaa gaarii jaallattu jechuudha. Galgala baay'ee dubbifachuu. Wow. Sadi. Usoonis kan caalaa waan qabdu. Rakkisinaan. Tole yeroo bareedaa akka waliin dabarsaa turre abdii guddaa qabna. Egaa akkaataa teessuma kootii qomatamee yeroo waan ta'eef nan sirreeffadha. Kun hundumtuu aarsaa isin bohaarsuuf jennee nuyi goone keessatti nuuf haa ilaalamu. Kana malee immoo balaa gurguddaan meeshaalee naannoo kana keenya irratti qaama hin beekamne hin jennu qaama nuyi beeknuun ta'eera. As bukkee balaan adda addaa gurguddaan meeshaalee irra ga'aniiru.
Umarratti wanti nuyi isin jechuu barbaannu hamma yoonaan wajjin turuu keessaniif guddaa galatooma. Suur-sagalee kanaan booddee gadhiisnus akkasiin hordoftan gabanumaan isin affeeruu barbaanna. Ergaa umarratti dabarfannu akkasitti fufna jechuudha. Tole yeroo baay'ee bareedaa akka waliif jireenya qabaachaa turre abdii guddaan qaba. Nus asitti wanta gochaa turretti dhugaa isan yaadii oolanis baay'ee yeroo bareedaa dabarseera. Ergaa gabaabaan dubbachuu barbaaduu fi namni hawwii koo gaarii ayyaana kana irratti dabarsuu fi barbaadu namni muraasi baay'eedha nama hundumaa maqaa dha'uun hin danda'amu. Seel qabaa maatii koo keessaa immoo nama baay'ee jaalladhuu fi nama baay'ee guddaa qabu namni shamarree jiraachuu hin dandeenye haadha koo baga ayyaana kabajamaa kanaaf guyyaa gaarii kanaan yoo nagaadhaan si ga'ee jechuu barbaada. Walumatti qabaa maatii koo hunduma keessan baga waaqayyo guyyaa kanaa isin ga'ee hiriyoonni koo hundumtu baga guyyaa kana keessan jechaa ergaa gabaabaa ani hiriyoota koos haa ta'u dargaggoota keessumaatii viidiyoo kana ilaalaa kan qabu ayyaana kamiyyuu haa ta'u ayyaana isa kana dabalatee ayyaana kamiyyuu haa ta'u keessumaatii amantii kiristaanaa warri hordofnu warri kiristaanota ta'anii ayyaana keessuma ayyaanni inni kun ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kallattiidhaan Yesuus Kiristoosii wajjin kan wal ilaallatu ayyaanicha immoo abbaa ayyaanichaa wajjiniinitu kabajneetii yaadaduun qaba maal jechuu barbaadeni ayyaanicha ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosidha baay'een keenya iddoo sirbaatti iddoo waan garaa garaatti dargaggootaan kan jechaa jiru iddoo wanta hin taane wanta hin mallee gochaadha kan dargaggoonni baay'een dabarsan isa kanaaf ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos yaadachaa sirba dhugaatii machi iddoo akkasii ooluun yaadicha wajjin gatii wal arginee fi ayyaanicha abbaa ma ayyaanicha wajjin haa kabajnu ergaa jedhuun qaba baay'een isin jaalladha galatooma. Wanta inni dubbachuu barbaadu keessumaati turtii dabarsine keessaatiin baay'ee gammadaadha. Jalqabuma kaasee turtiiwwan as keessatti taa'aa turan keessaati wanti na gammachiisee jira wanti irraa baradhee jira galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan namoota hordoftoota amantaa kiristaanaa taatan hundumaaf bagattiin siin ga'ee galatoomaa jechuun barbaada. Tole yeroo qabaachaa turanitti baay'ee gammadeera. Baga ittiin isin ga'e namoota jechuu barbaadu jalqaba irratti maatii koo ispeeshaalii haadha koo itti aansuudhaan maatii liink akkasumas kiruu kana hundumaadhaan baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Kanaaf isinis daawwattoonni keenya chaanaalii kana like share subscribe gochuu hin dagatinaa yaadi keessan nu ijaaraa nu tumsa sababa ta'eef yaada keessan nuun ga'a galatooma. Amma yoonaatti yeroo gaarii dabarsinee kananii baga geesse jechuu barbaadu maatii koo maatii linkii baga geesse jechuun barbaadu. Hayyee turtii qabaachaa turretti baay'ee gammadeera. Naman baga geesse jechuu barbaadu maatii koo hundumaa obboleettii koo deemsaa olaanii iddoo jirtutti baga geesse maatii linkii hundumaa fi maatii kiruu kana hundumaa baga geessanii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma. Bareedaa akka waliin qabaachaa turre abdii guddaa qabna ergaa nuuni dabarsine hundumasaas akkasiin galmaan nu geessan abdii guddaa qabna. Keessattuu xumura yaada kanaa gochuu kan barbaannu hamma nuuf danda'ametti gaarii gochuu osoo hin qusannu ta'ee sila obboleessi tokko akka inni dubbatee ture wanti karaa waaqayyoo nuuf nu godhame kan yeroo gabaabaa osoo hin taane bara baraan waan nuti itti fayyadamnudha. Gaarummaan keenyas akkasuma haa ta'u waliif yaaduun keenya akkuma kana haa ta'u xumura irratti wanti jechuu barbaadu saba Oromoo hundumaanii baga ayyaana kana geessanii turtii amma yoonaatti waliin qabaannetti akkasiin gammaddan akkasii waarraa barattan abdii guddaa qabna amantoota amantii kiristaanaa kan taatan akkasumas illee amantaa biraa kan hordoftan baga ayyaana kanaan isiniin ga'e jechuu barbaanna suur-sagalee kanaan booddee gadhiisnu hunduma isaa immoo akkasiin hordoftan gamanumaan isin affeerraa galatoomaa ulfaadha.